كفاتي الرخيص جروسان أكمل جيني سني بينا برسا دي قوتوس قافا كما لما في خلصة دبية إلا راجع كما لما في دي دمي توكو دلقان تيسان آباو بليسو لتوريتشو ساقنتان تيسان قارو الرو قانمو دانتان ساتو قمك أبساو فكاتك قبي دري بلو تنخيسا في جيجو خفاتي تنكمي جيني أكمي تأسلفني نمني وان دبريادني وان فول درا سريفتشون دندو خلي مال كيس توري أر مال كيس جرى برو خرم ديمو ديمنا يو أكنا اللالقو فخيسا بودندين واني اللي تأورومياته it is silent genocide إجا الدنيا درا رخته جاز أنيا توكو كان سين نقدمي وكان فمي لفتي سانا لكو يتو يتشو دانا مدومي أدليس خاتي غراي خماراتان بارلمان ردوبتي لقيتي الدنيا أركتي أورومون اللي سجلي تاتي فيوني أورومو شفتي ألبون ورا أدو منسا خيسان هتاوتين جنده هتاو هدو أجريتشو خنا فولو ما قلتي بارلمان بكبوت أمتا خجان بيسان كيسان جرو بكبوت منستر تشبيه جيسوتي يو منسترتي شاب إنسدانغا أوروميا أماتي أمتا أورومو هي يومادان أرى أمني أورومو خجافة أبدي إلي بوكيف خارة بوكي جدو نمني مليون لما في ولا كاول أوروميا بهارة بوكي أوروميا شوفا كيسا خدتاتي جرايتشو بيتي مسومك أبدو بيتي غانا ما قلقل نياتو أمني هنجهم بوكي بدي على أبتي خدتي مسومي تشونو سلانا مكان فتشيسا يتشو garuu bara dur first classii fi second classiitu jira biyya san keessa. Arrallee Oromoo keessatti first classii fi second classiitu jira jechuudha. Dur khadiinaati arra garuu Oromoo keessa jechuudha. Tanaaf ummanni Oromoo ifuma isaatiif yoo falmate, ifuma isaatiif yoo ka'ee dhaabbate, ifuma isaatiif kanaan godhachuu qaba jedhee yoo godhate malee akka amma jiru kanatti tabba tokko bahuu hin danda'u. Warri gamtaa Amaaraa jala fiiguus kana daranii fiduu deeman malee kana gadi fiduu hin deeman. Amaara wajjin biyya wanni goona, afaan hojii kana goona, afaan hojii marii goona, Amaara hojii mootummaa kana darbinee biyya qabannaa maal. Amaarri aadaa dimokiraasii hin qabu, aadaa naamusaa hin qabu, walqixxummatti hin amanu, olaantummaa amantii takka irrallee qabsaawaa fi jirru jedhan, olaantummaa aadaa takkaatiif qabsaawaa jirra jedhan, olaantummaa afaan tokkootiif qabsaawaa jirra jedhan. Warri Amaara jala fiidaniis namni isin mormarra kaayyattanii baadhattanii Oromiyaa fiddan. Namni isin fiddanii Oromiyaa ganneexan hin jiru jechuudha. Isinis dhumaatii amma jirtu kana caala Oromoo irratti afeeruu deemtanii jechuudha. Warra odoo keessisaa banaa ganda ormaa keessa fiigu. Warra odoo ummata isaa harkaan qabne ummata ijaaramee isa balleessuu deemu jala fiigu. Ooroo faannoo tana. Ooroon faannoon tun badiin maqaasiitiin Oromoodha dhuftu talakkaa'umteen dhumne. Maaliif faannoon Oromoon baduu qaba, Oromoon ni jedhan hin jiru, lafti tun gubbaa hanga gadii keenya biyya tana keessa ortodoksii malee amantiin takka jiraachuun qabdu warra ja'u warra namummatti hin amanne, warra walqixxummatti hin amanne, kasi balleessuuf deemu warra kana wajjiniin walii galee biyya san keessatti dimokiraasii labsaa jetta. Amaarri aadaa dimokiraasii hin qabu. Itti isin amanu. Itti isin amanu. Seera akkasiitis hin beekan. Ittis bulanii hin beekan. Tanaaf warri Amaara jala olii gaffii dangan dhaabbadhaaf ilaala. Nuti dhugaa ummataatiin dubbadha. Dhugaa ummataa. Anaaf
dhaaba siyaasaa cufa dura ummataatu naa dursaa jechuudha. Yoo ummanni kiyya jiraate dhaabni siyaasaa jiraata. Nation is first. Ummanni yoo jiraate dhaaba siyaasaa ka ifii fedhe ijaarrachuu danda'a. Garuu ummanni yoo bade ummanni harka keetiin tolfattu hin jiru jechuudha. Aangoo teessanii jettanii dhimma galii keessanii jettanii ummata Oromoo gatiin kafalchiisinaa. Maanimne ummata Oromootti waan irra walii galtan Awurooppatti. በኢትዮጵያ አንድነት አንደራደርም ጀተኒ ሚቲ ማንም ነሬ አሲን ኡመት ኦሮሞ ኢሲን ቢሊሶም ሲነቻ አሲን አሞ ተኩማን ኢትዮጵያ ጋፊ ኸይሰን ሰኑ የተን አስት ዳخل الصندوق خبرها في السوق جان አቲ ነምኒ ነቁበን ቀቡፍ ቴሳ ገሩ ቡኾን ከጭፍት ያለ ጅራ ይችላል I think yeroon kun yeroo Oromoon wal dhaggeeffatu, Oromoon wal jala deemu, Oromoon maaltu narratti hojjetamu jira laalu, shiraa fi daba siyaasaa ka Oromoo irra deemu jiru. Asiin I think amaarri sila kana wajji fiidan kun biyya isin wajji seentanii garabbiin isin laaffisee mootummaa cundura kana yakkamaa kana garagalchitanii aangoo prime ministerummaa ka pirezidaantummaa isinii kanninaan Oromoon yoo dhumte dhimman qabdan isin. Oromoon tunu yoo haxaawamte dhimman qabdan. Because abjuun teessanii fi raayin keessan bakkuma sanii jechuudha. Ummanni Oromoo ceekuu itti faannoo baadhatu hin qabu. Ceekuu itti nafxanyaa baadhatu hin qabu. Ceekuu itti sirna du'e deebisu hin qabu. Sirna ammaa kanaa jijjiiramuu qabaa jedha ummanni Oromoodha. Kanaaf waan hin amannetti waan ifi ittiin amannetti ummata Oromoo gatiin kafalchiisina. Waan ifi ittiin amannetti ummata Oromoon fixina. Ummanni Oromoo ka qabsoo godhaa tureef godhaafis jiru. Hiree murteeffannaa ummata Oromootii fi eenyummaa isaa biyya isaa tawala bataateedha malee Itoophiyaa diddiigamuu deemtu suphuudhaaf miti. Hoggaa isinii hammaate haalli yookaan Oromoo kan jettan yookaan maal jettan. Hoggaa xiqqoon jettan Itoophiyaa kan Itoophiyaa akkasii jettan. Ejjennoon qabdan waan kalee jettan arrarran deebitan. Akkamitti isin amanamanis rakkisaadha. Garuu ummanni isin wajji dhiichiftanii olii gad deemtan kun waan deemaniif beekan, waan barbaadan beekan, ejjennoo isaanii beekan, furtuu eenyutu nuu banuu deemaa beekan. Seenaa biyya sanii keessatti warri kaabaa ceekuu Oromoo irra bahu malee Oromoo takkaa moo hin beeku. Arrallee saniif deemaa jiranii jechuudha. Kan Oromoon isinit dhiisamoo isinitti hin dhiisu waliin ilaallaa jechuudha. An hammanumaan fiin dhufee waanuma paarlamaa kalee ja'ansanii paarlamaa booyyeessan bakka bu'oota ummataa ja'an bakka bu'oota Abiyyi Ahmad edda dubbate san na ajaa'ibe dhumaatiin Oromoo tokkoon kaane maybe jarri kun warruma dhumaatii Oromoo kana keessaa naggada qabuunsee biizinasii keessa jiraaf warruma bakka bu'oota ummataa jedhuu fi kaabnee Oromiyaa caasaa Oromiyaa tana keessa dhiiga ilmaan Oromoo warra kubbaayyan naqee gurguratu harka 195 jira jechuudha. Okay. Kan komishina itti gaafatama komishina poolisoota dirreedha moo maali? Namicha amma daga addis standard irra waa barreesse. Amma gaa kana harkattanii dargaggoota lixi baha biiftuu akkuma khalixa biiftuu maqaa itti maxxansitanii fixanitti amma zoonii kanaatu isinii hafe jechuudha. Alamuudha moo eenyu maqaansaa ati calji'ituma gubboo Soomaaliin sii kannitu fudhadhu. Gubbo adareen sii kannitu fudhadhu. Because you are a millionaire. Okay? Atis kitaabni kee wanni ati godhu jirtu ala jira. Okay? Gubboo si kannanii abalu nuu hidhisiin jechuu. Gubboo si kannanii abalu nurraa ariisiin jechuu. Namni sirra millionaire jiru naannawa san keessa. Itti gaafatamaa poolisii Oromiyaa baha ka jedhamu itti gaafatamaa poolisii Harargee ka jedhan.
Tokko environmenti naannawaa saniin beeytu, onni dhawata uummata saniin beeytu. Ati khabeeytu maallaqa warra Soomaaliitii fi warra jogola keessa jiru gubboo sii kannan fudhattee ilmaan Oromoo gidirsiisuudha jechuudha. Amma gaa caafii kanaan kaateeti kun amma maal jettan nama 40 meeqa maal ajjeefneettanii lilmeen isin ajjeeftanii isin jirtu. Sababa kanaan ilmaan Oromoo du'aaf dhiyeessaa jirtanii jechuudha. Wanni amma miidiyaa Soomaaliitii irra deemu jiru exactly waan ati godhu jiru kanaa jechuudha. Siifi miidiyaa kililii shanii wanni walii hidhu wanni ati godhu jirtuu fi wanni isaan godhu jiru wal fakkaatanii jechuudha. Maaliif naannawa kanarraa Oromoota qulqulleessaa waan jirtaniif gubboon miliyoonaan si dhufti. Miliyoon shaniin poostaa keessa kaayanii si ol yaasaa jiranii jechuudha. Itti gaafatamaa komishina Harargee kaja'an kana. Hawaalaan Soomaalii daabshiidhaan qabita gubboo sitti erginen jirtu. Naannawa san keessatti waan ati godhu jirtu irraa ka'ee jechuudha. So atis gaafni gatiin kun sii deebi'u numa dhufa jechuudha. Akka dhiya kanatti isin hafu akka hammaate kanatti isin turu jechuudha guyyaan. Akkasii nagaan oola.